Amma warri shubbisaa dhufan kuni warra guula jedhamu. Guula ayyaana irreechaa kanaa jechuudha. Guula jechuun maal jechuudha? Guula jechuun koree ayyaana kanaa jechuudha kan baraan hin geeddaraman. Yoo du'anillee ilmaan isaanii akkuma isaaniitti itti darbu. Guulli kun. Guulli kun ilmaan gafti akkuma abbaa isaatti itti darba jechuudha. Barcuma qabu asitti qe'ee kanatti. Qe'ee kanarraa. Qe'ee kanarra barcuma qabu barcumni isaanii isaan man eeggata yoo darban ilmi isaaniis akkuma itti darba jechuudha. Darbeetum ayyaana kana miidhagsuuf. Miidhagsuu waan ayyaana kanaaf tolu. Ummata wajjin illee waliin ta'uudhaan waan ayyaana kana gabbisullee masaraa ijaaruudhaan masaraa ayyaanaa jechuudha. Masaraa jechuun haxirii jechuudha. Masaraa ijaaruudhaan galma kanallee babbareechuudhaan galma kanallee geeddaruudhaaf amma isaantu mata duree ta'anii ummaticha ayyaana irreechaa kanatti amanu. Ayyaana irreechaa kana miidhasku isaaniin kakaasanii jechuudha. Jarri kun warra kana irratti hojjetu jechuudha. Warri guulaa kun. Warri guulaa kun jechuudha. Amma eessaa dhufu maal hojjetanii dhufu? Isaan amma kan dhufani malkicha babbareechanii dhufu. Iddoo itti irreessaa sana. Itti irreeffannu malkicha babbareechanii akka nama gufachiifne isa kana hojjetanii dhufu. Karaa tolchan jechaadha. Amma yeroo dhufanii laaftoo muka jiidhaa wayii qabatanii warri isaan faana dhufan jiru. Mukni kun mallattoo maaliif fidan isaan kan ororoon kun? Mallattoon isaan qabatan kun daamaraatti kan ciramudha. Daamaraadha. Booda ciramee ka'ee booda daamaraatti daamarameetti muka jiidhaa laaftoo jiidhaa. Sa'a keenya nama keenya jiidha godhii jiidha nu agarsiistee nu kennitee nurraan fudhattiine kan jedhamu amma isaa wajjin ani mata duree ta'e yoon isaan gaafate yoon daamare isaanis ana duukaa daamaru. Jarrimtu kun jechuudha. Isaa booda laaftoon jiidhaa ciramee xirra nam'aa waan isaa jechuudha mukti isaa hanxaxiinsa. Kanaan egaa bakka irratti dhibaayyuun dhibaafatamaa irratti mugeera yoonis immoo cumboo irratti cabsama jechuudha. Irratti dhibaafatama. Irratti baafatama jechuudha. Cabsamee ka'eetti irratti daddarbina dhibaayyummoo isarratti daddarbina dhibaafanne jechuudha. Amma yeroo dhufan kana waan faarsaa dhufantu jira maaran faarsaa dhufanii yoo bahan wanni faarsanii bahan jiru moo akkasuma? Yeroo bahan boruu amma hin faarfamu. Keelloon buqqisaa jiru. Ega bayitiidha. Bayitiidha. Keelloon buqqisaa bakka maara waamee jiru. Ammoo yoo barbaadanis maaree jiru. Ayyoo maaree ma jedhu bakka. Maaree jechuun kuni maaram isa jedhurraa dhufeemi. Maanni kan isaa maaree dhumti kun. Yeroo baay'ee yeroo kun maaree jedhani hin harkifataa fi maaree jedhu. As gabaabsanii jechuudha. Maaram jedhani hin fagaatu. Mii isheen jettu sun immoo warra bataskara wajjin maaramii isa jedhu sana mii sana dhiisaniiti maree jedhu. Mii jedhani gara maaramii isa jedhu sanatti gara bataskanaatti harkisa waan ta'eef maree jedhu. Duruma yoo jechuudha. Amma maree jedhani namaaris hin jedhama. Marfamee dhufe. Marmaara sin jedhama. Marfamee dhufe sin jedhama. Bakkee hundaatii biyya alaatii illee biyyuma keessaa illee fagoorraa dhiyoorraa marfamee dhufe jedhama. Maareewu jedha hiikni isaa gadi baay'eetti bal'achuu danda'a. Duratti waan aan jettanii turtanii dhugoo immoo wanni gurrarraa qabdan kuni hiikkaan isaa maaliin? Eentu godhata maaliif godhatama yoo? Kuni warqiidha. Lootii warqiiti jechuudha. Lootii warqiitti. Fakkeenyaaf abbaan bokkuu yookiis abbaa gadaasee wanni abbaan ayyaantuun tokko lootii warqii keewwachuu qaba. Yookiin immoo hin dandeettii hin qabu amanatti humni isaan danda'u lootii birrii keewwachuu qaba. Warri kaan amma lootii gafarsaa gogaa gafarsaa irraa kan ba'e isa keewwata. Egaa akkuma humnaatti jechuudha. Kan amma uummanni hojjechiiseetti jechaana birrii guddaatiin akka inni keewwadhu taasisa. Dhagaa amma maal ibsa inni yeroo keelloo kana keelloon ifaadha. Oromoon warqiidha. Kun immoo bakka bu'aa keenyadha. Anaan jechuudha. Gurra keenyadha. Mallattoon isaa yoo abaaboo fakkaata. Abaaboo fakkaata. Gurra keenya abbaan gadaa tokko yookiis immoo abbaan ayyaantuu tokko uummata Oromootiif ija jechuudha. Ija gurradhas. Kanaaf amma gurratti keewwachuu qabasan jedhu kana ibsisaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma namoonni abbumti arge isa gogaa gafarsaa irraa hojjetama maal jedhan kanas qabeenya qabaateef yookiin gogaadhuma sana argateef hin kaawwatu. Mallattoo tokkotu jira yookiin ayyaantu ta'a yookiin abbaa gadaa ta'a yookiin abbaa duulaa abbaa mirgaa waan ta'e ta'a. Inni sun mallattoo mataa isaa qaba. Kan gogaa gafarsaa keewwatu sun inni eenyu kan immoo akka keessan kana lootii keewwatu kan kanarra dabree akka keessanii kana kaawwatu immoo
undu qooda qabami. Sirri. Isaan tana qooda sanaan naa ibsitu. Amma fakkeenyaaf ayyaantuun tokko namni ayyaana Oromoo baatu jechuudha. Namni ayyaana Oromoo baatu warqii kana keewwachuus hin danda'a. Wantini akka kanaatti hojjetame birrii dhagaraasa durii jechuudha. Isarraa kanas keewwachuu hin danda'a jechuudha. Ayyaantuu abbaa gadaa. Isaan kun kana keewwachuu danda'u. Garuu warri qondaalaa warri mirga leenca fajeessan gafarsa jeessan warri kunoo gisillaa fajeessan jechuudha. Warri isaan kun immoo maal keewwatu lootii kolbaa gafarsa isarraa kan bahe jechuudha. Isa keewwachuu danda'u. Kolbaa jechuun maal jechuudha? Kolbaa kan jedhani kan bahee gurguramu ilkaan kolbaa jedhan. Ilkaan kolbaa isarraa isa hojjetamu jira. Akkuma kanaatti kan hojjetamu jira. Isaan warra gafarsa jeesse warra leenca ajjeesse. Ammoo shiboo diimtuurraa kan hojjetamu jira. Shiboo diimaarraa jechuudha. Isarraas kan hojjetamu jira. Isas keewwachuu warra danda'an isaan jechuudha. Malee unuuf hin ta'u jechuudha. Isin warra ayyaantuu kana. Warra ayyaantuutii fi warqii fi birrii dhagaraarraa kan hojjetame malee inni isa sana keewwachuu hin danda'u. Ayyaantuun hin ajjeesu lubbuun baasu waan adda namaa hin baasu. Lubbuu gafarsaa hin ajjeesu. Mirgi kan isaati kan ayyaanni hojjeturraa kadhate ofii waan mirga irratti raawwatu. Inni lubbuun ajjeesu. Inni garuu akkan ajjeefneedha kan inni yeroo hundaa jechuudha. Bineensi illee lubbuun namaa lubbuun bineensaa waaqni yoo uume hoggaa uume ajjeesi jedhee namaaf hin fakkaatu. Nama humna isaatiin dhaqe malee waaqni anatu uume anatu ajjeesa. Anatu ajjeesa anatu kaasa waaqni gaafa uume jechuudha. Ayyaanni Oromoo akkan keenya akkasitti kan dha'u. Ulfaadhaa galatoomuu. Nana, tu jumpa tempat tu. Yo
Go, no,